Tajaajilli uummatni waajjiraalee mootummaa irraa haqaan argachaa jiru ammallee rakkoo qabaachuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himanii. Qorannoo taasifameen akka bira gahametti hooggansii fi ogeeyyiin biiroo keessatti uummataaf tajaajilli kennaa jiran karoora mootummaa naannoo Oromiyaatiin gadi ta'uu obbo Shimallis ibsaniiru. Karaa biraatiin aadaan hojii uumuu fi dandeettiin dinagdee babal'isuu ammallee naannoo Oromiyaa keessatti akka hanqinaatti fudhatamee irratti hojjetamuu qaba jedhaniiru. Hailuu Abarraa dhimma kan akka taanutti nu biraan gaha. Kontiraatonni keenya hagam qulqulluudha. Hojiiwwan keenya hagam qulqulluudha. Bittaawwan keenya hagam qulqulluudha. Murteewwan keenya hagam qulqulluudha. So tajaajilli hoogganamaa jiru Oromiyaa keessatti hoogganuu qaba. Itti gallee jecha. Taaks foorsiin hojii sisteemaa irratti jalqaba immoo agreesiivli itti adeemu. Oromiyaa investimentii murteessinee waggaa meeqa ta'a lafa daliivar gochuun kana sirrachuu qaba jecha. Jireenyuma ishee amma jirtu kana iyyuu sasteen gochuudhaaf waan hojjechuu qabnu. Kanaa olitti improve gochuudhaaf kanaa olitti hojjechuu qabna jecha. Manneen hojii tokko keessa utuu deemnee ilaallee dookumentii tuulamee jira. Rakkoon uummata Oromoo isa uumte. Amma sii galee sana mee koomiitir ta'e itoo impilimentaan dirga. Ta'amir nama sarama. Qorannoo hojii ji'oota ja'a Oromiyaa keessatti hojjetamaa tibbana bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti irratti mari'atamee ture. Seektaroota akka qonnaatii fi kan kana fakkaatan irratti jijjiiramni dinagdee tarkaanfataa fiduu danda'u jiraachuutu himame. Ta'ullee wantoonni fooyyeen jijjiiramaa irratti dhufuu qaba jedhamee hojjetamaa ture keessaa kan biraa immoo seektara tajaajilaati. Ammallee tajaajilli biiroo keessatti hooggansaa fi ogeessan kennamu rakkoo qabaachuudha kan qoratame adda ba'e. Amma barbaade yoo haala hoogganne haga tajaajila hooggannetti badhaadhinni dhufuu hin danda'u. Mootummaan biyya kanaa kan ijaarame uummata keenya kontirool gochuudhaaf eksploit gochuudhaaf dur kan ijaarame irratti ijaarame isaafi miti kan ijaarame irratti ijaarame. So ammas namni yookaan bulchaa yookaan maalisaa maqaasa jijjiirame fitaraarirraa baalanbaraasirraa ciqaashuumirraa minamne maqaasa jijjiirame malee ilaalchisaa sanuma. Ammas kontirool gochuu barbaaddan. Rooliin kee kontirool gochuu miti enable gochuudha. Biiroon daldalaa daldaltoonni akka sirriitti daldalan haala mijeessuudha hojiinsaa malee nama deddeebisuu miti. Sakandii tokko si biratti kubuu hin qabu. Inni dandeessistuudha malee kan guduunfee sakaalee kaa'u miti. Hin jijjiiramne jedhe amalli mootummaa jijjiirama. Kana gaafa jijjiirre shakkii tokko shakkinaa piroojeektii sila jedhe sun hin milkaa'a. Kana haga jijjiirreetti waan barbaanne gochaa yoo oolee bulle piroojeektichi milkaa'u. Hapheen sibiintoon piroojeektii kun akka milkaa'u walitti hodhee qabu hagam mootummaa tajaajila kennu gooneedha. Addunyaa biraarraas kan garaagarummaan keenya kanuma. Iyyummaa fi badhaadhina gidduu garaagarummaan jiru kanuma. Mootummaan roolii isaa taphatee namoonni taphanneedha. Bakka kun rakkoo ta'etti namni eeyyama jaarsaa argachuudhaaf bakka deddeebi'aa oolee gubboodhaan bitutti bakka ID bitatutti akkamitti badhaadhina expect goota. Karaa kamiin dhufu? Karaan badhaadhinni ittiin dhufu tajaajila. Tajaajila kennuudhaan. Tajaajila haga dhaabbeetti karaa badhaadhinni itti dhufu sana cuftee jechuudha. Ammas rakkooleen uummata keenya akka dinagdee dorgoma addunyaa hin qabaanneef sababa itti ta'an kan addatti caalaman irratti hojjetamuu qaba jedhame hojjetanii bu'aa argatan qusachuu irratti hanqinni jiraachuutu dubbatame. Rakkoo qusannaa kanarratti ammallee jabeessanii hojjetuutu barbaachisa kan jedhu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan ibsaniiru. Rakkoowwan maal yoo hiiknee rakkoo naannoo kanaa hiiknaa kan jedhu. Amma rakkoolee tarreessatu sinin jedhe rakkoo baay'ee natti himuu dandeessu. Garuu rakkoo isa kamu yoo hiikne rakkoo kaan hiikuu dandeenya akka mootummaatti. Rakkoo kam irratti xiyyeeffannee yoo seriously hojjenne rakkoo naannoo keenya keessa jiru bu'uura irraa hiikna kan jedhu sana maal hiiknaa maal sirreessinaa kan jedhu sana tokkoffaa fi inni duraa qusannaadha. Egereen uummata keenyaa kan jiru qusannaa keessa. Haga hojjetee miti kan murteessu haga qusatetu murteessa. Tarkaanfilee adda amma fudhachaa jiru kanaan oomishtummaa dabalu kanaan jireenya fooyyessinu kanaan jabaannee yoo qusannaa irratti rakkoo jiru hiikneen aadaa qusannaa jijjiirree qusannaa yoo milkeessine waan sustainable ta'e lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Qusannaan hin jiru taanaan wantu hin jiru. Qusannaan yoo hin jirre wanti gurguddaan afur hin jiru. Tokkoffaa qusannaan hin jiru taanaan investimentiin hin jiru. Lamaffaa qusannaa uummanni hin qabne qabeenya horachuu hin danda'u. Sadaffaa qusannaan hin jiru taanaan dorgommiin hin jiru. Maraamartoodhuma hiyyummaa keessatti gangalachaa jiran dorgommii malee jiran. Qusannaan hin jiru taanaan ce'umsi hin jiru. Amma nuyi more or less uummata agraariyaan ta'e jireenya harka afaanitti uummata godhee jiraatudha nuyi amma. Uummata kana kara industiriitti, uummata kana kara arbaanaayizeeshiniitti, uummata kana kara IT'dhaan waa hundaan ceesuu kan dandeenyu yoo qusannaa qabaate qofa.
Qabeenyi dilboon osoo jiru dinagdee dorgomaa horachuun akka naannoo Oromiyaatti dhibdee kan ta'e beekumsi hojii uumuu baay'ee xiqqaa ta'uu isaati jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Dadhabbiin akkanaa kun uummata bal'aa biratti qofa osoo hin ta'in investoroota biratti illee rakkoo ta'ee mul'achaa jira kan jedhu dubbatanii. Aadaa fi amalli intarpireenarummaa waan hin jirreef wantoonni sadi rakkoo ta'anii jiru. Tokkoffaa qabeenya dilboo qabnu qabeenya qabatamaatti jijjiiruu hin dandeenyani. Qabeenya dilboo baay'ee qabna. Albuuda qabna, lafa qabna, humna namaa qabna, gabaa qabna, strategic location irratti argamna, everything qabna. Garuu qabeenya qabatamaatti jijjiiramuu hin dandeenye. Intarpireenaroota waan hin qabneef. Hanqinni gabaa keessa jiru, maarket feelariin jiru kun hundumtuu kan suphamu, kan fayyu, kan carraatti jijjiiramu intarpireenarootaan. Humna qabnu, carraa qabnu, qabeenya dilboo qabnu, qabeenya qabatamaatti jijjiiruu hin dandeenye. Tokkoffaa rakkoon sababa kanaan qunname tokko kana. Lammaffaan diinagdeen maltipilaay ta'an jiru. Intarpireenaroonni waan hin jirreef diinagdeen keenya dachaa lama sadi baay'achaa hin jiru. Timaatimii yoo oomishne timaatimatu gabaadha qonnaan bulaa irraa fudhatamee gabaatti dhiyaata. Daldalaan hin jiru achirratti dabaleetu profiitii argatu irratti dabalee hojjeta malee uumaa vaaluu adishiniin hin jiru. Vaaluu adishiniin hin jiru. Diinagdee amma qabnu kana dachaa sadii afur isuma jiru kana baay'isuudhaaf bu'aa qabeessa gochuudhaaf intarpireenarshiippii nu barbaachisa jechaadha. Intarpireenaroota nu barbaachisa. Sadaffaa innoveeshinoonni jiran akka hojii qabatamaatti hin jijjiirre kan gochaa jiru intarpireenarshiippiin waan hin jirreef. Innoveeshiniin jira ko hiira እንደዚህ innovative ideyaan teknooloojiiwwan jiru daa'imman utuu nafiin kan kalaqan isaaniif playground hin qabnu. So yaanni kara mallaqaatti, kara carraatti, kara qabeenyaatti jijjiiramaa jiru. So intarpireenarshiippii yoo fayyifne rakkoo intarpireenarshiippii irratti jiru yoo hiikne qofadha in jeneraal uummata keenya dorgomaa kan goonu. Amma fe'ee teknooloojii saayinsii fe'ee qaba hidhachiifnee quality intarpireenarshiippii yoo ittiin kennine ittiin hiine uummanni kun dorgomaa ta'uu hin danda'u. Oromiyaatti dandeettiin hojii uumuu sadarkaa qophii kaarikulamiitiin irratti hojjetamuun fooyyee dorgommii diinagdee akka ta'utti hojiirra ooluu qaba jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan hubannoo kennaniiru.